The focus is okay. Kan daawwachaa jirtan Oro 4K dha. Namni isin daawwachaa jirtan Hamza sheikh jabir. Channel ku yeroo dheeraadhaaf Hamza sheikh jabir ture. Yeroo dheertuu booda Oro 4K tti isiniif jijjiirre. Oro 4K wanni ati irraa argattu viidiyoo qulqulluu akka ammaan tana daawwachaa jirtu sagalee qulqulluu akka ammaan tana dhagahaa jirtuuti. Oro 4K filannaa kee kan duraa haa ta'u. Subscribe gootee iddoo dawwalaa tuuxee maatii channel kanaa ta'uu hin dagatin akka barnoonni adda addaa si bira gahuuf jecha. Arraan tana seenaa ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe. Amazio Ortega dhalataa biyya Spain. Seenaan isaa seenaa hedduu nama dinqisiiftu. Haga dhumaatti dhageeffadhu barnoota guddaa irraa fudhatta. Namni tujjaaruu barbaadu, miliyeenara ta'uu barbaadu, bilionera ta'uu barbaadu tarkaanfii akka Amazio Ortega fudhachuu qaba. Tartiibaan akka ati na dhageeffattu abdiin qaba. Amazio Ortega haati isaa yataama isa guddifte. Ganamawwan irraa ta'e tokko haati isaa nyaata isaaf barbaaduuf jecha karaa ganda dalayduu namaaf dalaydi. Khaddaamaa mana namaati turte haati Amazio Ortega. Ganamawwan irraa ta'e tokko haati isaa nyaata isaa barbaaduu baate kana innis akka tasaa isii jala bahe. Yeroo isii xiqqeessan, yeroo isii tuffatan gurra isaatii fi ija isaatiin arguu ture. Gurraan dhagee ija isaatiin arguu ture. Amazio Ortega yeroo san umriin isaa amata 13. Isa barsiisuuf jecha haati isaa waan hin goone hin qabdu. Kana isii arrabfamtu, isii xiqqeeffamtu Amazio Ortega ija isaatiin arge. Maal murteeffate laata dhiiroo achi booda? Amazio Ortega achi booda barnoota baratu kana dhiisuu murteeffate. Barnoota kana eega dhiisee Amazio Ortega maal eegale? Dalagaa eegale. Hay, namni lakkaa osoon baratin bilionera ta'uu ni danda'a. Jechuunis ni jirtii beeka. Amazio Ortega dalagaan inni eegale dalagaa akkamiiti? Kaampaanii huccuu baasu. Huccuu akkanaa baasu kana keessa dalaguu eegale. Iddoon inni dalagu kaampaanii san keessatti iddoo akkamii beektaa? Iddoo huccuu manatti namaa geessuu lafa deemanii. Amazio Ortega bara 1936 dhalate. Yeroon san yeroo gartee addunyaan dukkana keessa turte. Yeroo san keessatti Amazio Ortega isaa amata 13 huccuu ba'aa fuudhee tujjaarota huccuu ajajateef manatti geessuu ture. Amazio Ortega osoo akkasi kaampaanii san keessa dalaguu amata 2 booda huccuu geggeessitu ergamtuu irraa karaa warra huccuu tolchuu itti dabare. Warri huccuu hodhu jibriirraa isa barsiisuu eegale kaampaanii san keessatti. Amazio Ortega kaampaanii san keessa osoo taa'uu akkaataa itti huccuu tolchan barate. Amazio Ortega kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa haadha isaatii isa duratti arrabsan. Ta'isii arrabsan san rakkina keessaa baasuudha ture. Namni kaayyoo qabu yoomiyyuu hin kufu. Amazio Ortega amata 2 booda eega bakka huccuu hodhan dhaqee yaadaatutti dhufe eega xiqqoo maallaqa walitti qabate booda. Amazio Ortega achi booda ifiifuu huccuu mana xiqqaa wayii keessatti hodhuu eegale, baratee tolchuu eegale. Ummata dur inni huccuu geessuuf san wal bareeti jira. Ummata kana wajji wal tahee huccuu hirriibaatii fi huccuu keessaa guuree isaaniif geessee isaan irraa bitachuu eegalan. Lakkuma ja'aniin huccuun isaa jaalatamuu eegalte Amazio Ortega. Huccuun isaa ummata tujjaaraa biratti jaalatamuu eegalte bara 1963 keessa kaampaanii mataa isaa xiqqeshaa tokko banate. Kaampaanii mataa isaa hoggaa banatu umriin isaa amata 17 hin geenye beeka. Amata 17 hin geenye. Jaartii isaa Rosalia Mera yookaan Rosalia Meri nama ja'amu wajjin wal ta'uudhaan kaampaanii gabaabaa xiqqaa tokko banatan bara 1975 keessa kaampaaniin isaanii guddachaa dhufe. Duba gartee osoo ja'an huccuun isaanii magaalaa biratti jaalatamuu eegalte. Kaampaanii tokkotu ture ka isaan bira jiru. Maqaan isaa maal ja'a? Zorbaa jedhama.
maqaan isaa Zorbaa jedhama. Maqaa kaampaanii isaa moggaasuudhaaf jecha maqaa kaampaanii sanii laale. Maqaa kaampaanii sanii moggaasuu barbaadee hin taaneef Zorbaa kanarraa maal godhe fidala wal jijjiiree Zaaraa waan jedhamtu godhe. Kaampaaniin Zaaraa jedhamu kaarraan tanaanaa fi ati huccuu isaa uffannu Amaaziyoo Orteegaa kan haati isaa arrabfamte saniitu qaba. Amaaziyoo Orteegaa eega Zaaraa bane booda Zaaraa kaampaanii eega bane booda Zaaraan tun ifumaaf hodhiti, ifumaaf namaa geessiti, ifumaaf dukkaanarraa seerti. Dukkaana Zaaraa jedhamutu xiqqaa Ispeen keessatti jechuudha. Inni dhalataa biyya Ispeeni. Osoo juu bara 1988 kaampaaniin isaa Ispeen keessaa karaa Portugaal miilachi fudhate tarkaanfii duraarratti. Tarkaanfii duraarratti kaampaaniin isaa karaa Portugaal miilachi fudhate. Eega karaa Portugaal miilachi fudhate ammallee babal'atee Ameerikaa Niiwu Yoork keessatti kaampaanii biraa banatan. Lakka ja'aniin isaa fi haati mana isaa Index waan jedhamu. Index kaampaanii waan jedhamu walitti banan. Index jechuun kaampaaniilee hedduu guruppii ta'anii akka isaan waliin dalagan godhuu eegalan. Bara 1985 keessa. Eegas Index kun hedduu qabeenyi isaa guddate. Eega Index banatan booda Ispeen keessatti karaa Madrid keessatti achi dabarsan. Iddoo madaallii qabeenya addunyaa keessatti achi dabarsan. Osoo quban qabne Amaaziyoo Orteegaan kun ganama tokko isaa faxara nyaachuu deemu takkaahuu laaqana takkaahuu hiraata waa nyaachuu deemu gaazexaa fuudhee dubbise. Gaazexaa kanarratti maaltu jira? Tujjaara Awurooppaa keessatti tujjaara Ispeen keessaa tokkoffaati ta'e. Addunyaarraa biliyooneroota keessaa 8ffaa seene. Amaaziyoo Orteegaa kan inni namarraa si himaa jiru. Duuba Amaaziyoo Orteegaa wanni kaayyoo guddoo tanaan isa gahe, wanni darajaa guddoo tanaan isa gahe maali? Akkaataa haadha isaatiin waliin itti fayyadaman san. Namni murannaa qabu yoo lafaa ka'e ni tujjaara. Barnoota qofaanii miti kan tujjaaranii beekamaa addunyaa ta'uu danda'an. Sammuunis tujjaaranii beekamaa addunyaa ta'uu ni danda'an. Sammuudhaan yoonii fi tarkaanfii irra deemtu kaayyatte tujjaara addunyaa ta'uun kee laa shakka fiihi walaa gubaar. Duuba gartee Ispeen keessaa tujjaara tokkoffaa ta'uudhaan gaaf tokko isaa quba hin qabne namni mana isaa fuuldura guutee buufii irratti maqaa isaa barreessee baloon waan buufii jedhanii waan afuufamu tana afuufaa irratti maqaa isaa barreessee isaa gadhiisu arge. Haati mana isaa ni dinqisiifatte. Imimmaan gadhiise Amaaziyoo Orteegaa guyyaa haadha isaa arrabsan san yaadate. Atiis kaayyoo qabaadhu waan dalayduu irratti. Namni barate sartifikeeta qabaateef hin tujjaaru. Namni wallaalaa ta'e sartifikeeta dhabeef miskiinummaa keessatti hin hafu. Yoo tattaafattee jalaa hin baajette wanni si dhorkaa takka hin jiru. Amma lafaa ka'i. Khuxxaatee kaayyadhu. Amma lafaa ka'i. Kaayyootee kaayyadhu. Kaayyootee galmaan ga'uudhaaf waa hedduu kararra si qunnama. Waan si qunnamu kana abadan hin dhagahin. Kaayyootee san hanga bakkaan geessu. Kan daawwachaa jirtan hanga ammaan tanaa Oroo 4Kdha. Barnoota adda addaa waraabee isin biraan ga'uudhaaf qophii. Laayik gootee maatii chaayinaal kana ta'uun dagatin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.